Ashama harkaa fuudhee jaallatamtootaaf kabajamtootaa hordoftoota YouTube channel Kamal Media jalatti argamtan nageenyi koo bakkaaf lafa jirtanutti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa wantoota baay'ee namatti toluu fi baay'ee mi'aawaa kan ta'e wantoota jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadhee dhufeetan jira. Subscribe gootanii share like gochuudhaan wal biraan geessanii guyyaatti waan isiniif darbu sirriitti haala gaariidhaan hordofuun ni dandeessu. Na waliin tura. Tole gaadii beeksiseen jira jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha. Wanti nuti waliin ilaallu ilaalcha galiif qabnu, ilaalcha galii keenyaaf qabnu kan nu waliin ilaalludha. Nuti ilaalchi nuti galii keenyaaf qabnu ilaalcha akkamiiti laata kan jedhu waliin ilaalla. Galii jechuun galii guyyaatti hojjennee galii argannu osoo hin taane galii nuti bor gaafa itti dadhabne gaafa itti dulloomne itti aara galfannu galii jechuun. Galii jechuun isa guyyaatti yookaan ji'aan qaxaramne argannu miti. Ilaalchi nuti galii keenya boriitiif qabnu maalidha? Of yaadachaati jirtu isin. Kana yoon jedhu hundi keenya hojii ni hojjenna. Hundi keenya guyyaatti ji'atti ni arganna qaxaramne hojjennee. Garuu isa boriitiif nu qaba. Gimbaataawwii wayii sisteema borii gana baachaatu jira. Bor gaafa dadhabnee, bor gaafa dulloomnee itti fayyadamuu ni dandeenya. Isa kanatti kan jedhu sheerisnee gochuudha barbaada. Sababni isaa namni waggaa 100 addunyaa kanarra yoo jiraate addunyaa kanarraa deemuu nu. Maybe namni waggaa 80 addunyaa kanarra deemuu ni jira. 100 kan deemuu ni jira. 60 kan deemuu ni jira. Of course kana caalaan jiraatu namni. Garuu hanga jiru kana keessatti sisteema akkamii hojjechuudha qaba. Hangan addunyaa kanarra jirutti an sisteema akkamii hojjechuun qaba kan jedhu beekuun gaarii. Sisteema yoon jedhu bor kan dhalaaf darbu kan ilmoo keenyatti darbee tajaajiluu danda'u. Isiniif gala miti. Moo nuti suma har'a nyaannee bullu qofa nyaanna moo bor isa boriiti kan nuti yaadnu. Kanaafuu wanti isiniif himuu barbaadu isa borii qofa duukan isa har'aa qofa duuka ooltanii yeroo keessan lafatti hin gubina. Yeroo har'a Afrikaa qabdan qabeenya guddaa Afrikaa qabdan ijoollummaan isin irra qabdan qabeenya guddaa Afrikaa qabdan waan ta'eef itti fayyadama. Yeroo keessanitti fayyadama, ijoollummaa keessanitti fayyadama, giidoo keessanitti fayyadama. Gana bayi sisteema kee akka boritti aara galfatu. Ati har'a ilmoo keetiif hormaan lafa keessa deemuu barbaadda. Homa har'a ati hojjette ilmoo kee boritti darbitu waan ta'eedhaaf. Isiniif gala miti. Kanaafuu wanti isin beekuudha qabdan sisteema ofii galiin koo borii maaliin jettanii beekuun gaarii. Kana yoon jedhu mee fakkeenya tokko isin haa kaasu. Fakkeenyi kuni fakkeenya yookaan sharariitii fi qarcoo yookaan looncoo kan jedhamtu sana. Fakkeenya kana lamman fudhadhaatiin waan nurraa barattan jedheetan abdii qaba. Kana yoon jedhu looncuun bakka kamittuu ni argamti. Isin maal gooti har'a nyaattee buluu qofa jechuudha. Isin ganama ni baatii
wantoota argatte funaannattee garaatti quufattee ni galti ammas ni galti boris akkasi ilmoo ni argatti ilmoon siis bor akkuma sana harruma qofa wanti isiin fayyadamtu wantuma harra nyaattu qofa jira sisteeman gana baattu bor garuu bor gaafa dadhabne immoo chumatti duuba bor gaafa ijoollummaa yeroo giidoo qabdu yeroo dhukkubsate akkamitti fayyadamuu qabdu nuti immoo bor gaafa nuti itti dadhabne yoo sisteeman gana baane bor gaafa dadhabne kan waa tokko buutii argachuu hin dandeenye yoo warra sisteema keenya gana baane malee inni biraa sharariitii ilaala jireenya kana lammanii jechuudha sharariitiin immoo mana keenya mana kamirrattuu ni argamti isiin immoo maal gooti sisteema dalagatti yeroo tokko qofa kan isin hojjettu garuu yeroo dheeraadhaaf kan isin tajaajiludha wanni sun shiboo ni xaxxi shiboo walitti gaafa xaxxee ishiin yeroo tokko qofa aarsaa kaffaltee shiboo sana walitti xaxxi garuu bor jechuudha nyaanni sun achirratti kan isiidhaaf qophaa'udha jechuudha naman dhibu ofiin dhufee tisiimni wantoonni garaagaraa achitti dhufanii gaafatti galan bahuu hin danda'anu achuma taa'ee si eega isiin yoo siin deemtes yoo siin achi teesses achuma taa'ee kan si eegudha jechuudha nyaanni kun bor gaafa dadhabdee ofii siitii fayyadamtee ilmoo siitiillee achi irraa fayyadamuu dandeessu ilmoo siitii wajjin yookaan isiin gaafa isiin dhukkubsattee jirtu gaafa isiin dhukkubsattee jirtu gaafa isiin giidoo dhabdee jirtu isii tajaajiluu danda'a isiniif gala miti naman ajaa'ibu kun nuti immoo hammam sisteema keenya gana baachaatti jira hammam sisteema keenya gana baachaatti jira galii keenya boriitiif ilaalcha nu galii keenya boriitiif qabnu maaliidha sarariitiin jireenya ofii ijaarrachuudhaaf ni carraaqti aarsaa ni kaffaltii mana ni ijaarti bakka itti nyaannichi walitti qabamuuf nuti yoo hammam galii keenya boriitiif ilaalcha qabnee irratti hojjechaa jira warroonni hojii dhuunfaa hojjetan warroonni hojii kamiyyuu hojjetan jechuudha galii keessan borii beekuun baay'ee gaarii galii keessan beekaa dhugaa rabbiin isiniin jedha bor akka jiraattan adda baasaa beekaa addunyaa kanarra yoo jiraattan maal akka hojjettan adda baasaa beekaa galii akkamii akka argachuu qabdan har'a adda baasaa beekaa lafa kaa irratti hojjetu dhugaa rabbiin isiniin jedha kanaaf nuti jireenya filannoodha mee jireenya sharariitiiti moo jireenya qarcoo kana jiraachuudha qabdu akka irraa barattan abdii guddaan qaba subscribe gootanii share gochuudhaani yeroo kamiyyuu tamsaasni asirraa tamsa'u akka isin bira ga'ee haala gaariidhaan waliin hojjechuudhaani guyyaa guyyaatti wantoota haaraa qabadhee akkan isiniif dhiyaadhu abdii guddaan qaba jabaadhaa caafii milkaa'inaa irratti akka wal agarru abdii guddaan qaba bye bye